akkuma beekamuun namni hijibu dhugaa dubbatuun aman waanif xabi'aan nama dhaaltu namni hojiin isaa taate hijibaa munaafiqummaa akkasuma waan namni yaaduun daqashakku dhugaan itti ulfaata namni gaariin ni jira jee amanu rakkoo warri hojiin isaanii hijibaa laalii fi hijibaniitii fi dhugoomsan ergasii sirrallee barbaadan akka hojii dhugoomsitee sirriidha jettee wajjin daleetu garii hijibni isaan biratti bu'uura jiru jireenyaati waan salphumatti isaan addunyuma tanaa hijibaan laala fakkaatee bulaa akkanaa inuma san daangeessu haalaa fi iddoon xarraqeeleen akkanaa hedduudha garuu kan isaanirra hedduu warra isaaniin gawwu Jibuutii jirtan jenne amma isaatu akkasi fudhate malee Jibuutii jiran jenne. Haa waan dalaginaan jan kan hindi fi addeemni sun maali mee fakkeenyaaf? Amma addeemni waan haaraamtamte lagiifni siin jee. Wayin si gaafadhaa amma fidee gaafii. Ani TV al-amanaa banna wal quba qabna. TV al-amanaa TV malee ani maallaqa barbaadee biran dhufne hojiin qaba damoozaan qabaa miti. Waa TV al-amanaa sun ni hafe ati quban qabdu kana TV ni hafe banumu Canada gizee dheete bantaanaan je. Sunis hijibaa jechuudha boodarratti. Oguu kana maali keezii barree wanni itti walitti buune amma keezii kan kee afaan Oromootii kasii deebisee eenyu kasii barreeffame. Anaa mireeqa. Akkasitti naga buusan karaa Jabuuti ati quban qabdu naasii keessa hima. Marraa lamadaa kan akkaan dhaqee quban qabdu. Quban qaba ijoollee buuti guyyaa gadheete sanillee likitti nu baddee jira. Gizeen achi dhaqee maal naan jaan keezii afaan Oromootii deebistaa fi takkatabamtee jirtuu naan jaan. Niin dhaqee ogguun dhaqee nama meeqa jira achi? Nama hedduu. Hedduudha ati quba qabda lakkoofsa muumbiitu ana sirra beekan ijaaniin arkee dhufe. Eegas hojii fite guyyallee namni dhaqee jira waan lakkoomsaan eegas yoo hubannoo qabaatte malee anillee niin beeka akkasumatti hubannoo qaba. Waa namni meeqa ani kana booda quban qabu gaa gizeen achi dhaqee maali dubbii wal jijjiirti. Keezii katabdaa naan jaan keetii gubbaan kun siifin mu jira waa walitti buunin. Ogguun dhaqee Rabbi jecha daleeydaa naan jaan gizeen achirraa gabbuma jaan keezii afaan Oromootii deebistaa fi maallaqa illee isaanii si kafalaa naan jaan dhageeffadhu gaa maallaqa wayii isinirraa fudhachuu ture egaa maallaqa si kafalan naan jee beeki gaa eenyu naan jaa jundii kan nama gaggeessu diree dhawarraa. Gizeen dhaqee keezii katabda naan jaan ani keezii katabuun beekuun jen takkaan katabne. Tiyyaanaa katabe? Hin katabne hin beekuun jen ammas waan kana yoon beekellee afaan ni beekta Ingiliffaan ni beekta barsa yuunivarsiitii katabii naan jaan beekte nama dila suniif. Yoon beekellee waan kana kijiba haramittiin beekaan jeen dhagee. Amma oguu akka tochirratti. Na dhagee haasiif fida dura tiyyaan sii fida. Ogguun akkas jeen abbaa silkiitti bilbilee silkii. Kono gurbaan haramiin dalagu jiraa jee awaati dalagaa tanaan haramee ta'ee ammas akkana kana jirta jaan akkasittiin beekaan jeen haramii mitii naan jee kiji dhagee. Ani wani walitti dhufneef dalagaan tiyyata biraati TV Islaamaa bannaadha hojii tiyya waniin gaddisee fi waan kana haramittiin beeka sheekarra wal gaafannaa je keeziin haramii mitiidha jaabee figaa oguu kanaan sheek Anwaar bilbilee gaafadhe sheek Anwaar dhageessee mi fatwaasa al-amanaa irratti deebisaa irra kanne sun agarraan ammas daransuun waan biraa keessa seenanii jechuudha. Ani ammas seenaatiyyaan ibsee malee ife ammas dacwumaan godhe malee ammati keeziin halaali moo haramii beekta kijibni. Baramma gaafee akkasii na gaafachuu san ta'inna. Mee kijibni halaali. Isaan guuttachuudhaan waan akka nuti guuttannee dhufne sanii mi? Keezii barreessuun siin jee waan sun gatta'anii kijiba barreessuu. Bari isaan kaakanoo isaan barreeffamanii nu ergan fakkii san barreessi siin jenii bire. Sun barreessi jaanii barreessuun kijiba namaa barreessuu waan hin ta'in halaali moo haraami shari'atti. Baramma shari'aa si gaafachitu hin jiru. Waan itti walitti buuneef hin siimu jira dhagee kaani baraan shari'aan wani walitti dhufneef shari'aadhaan malee Kanaadaa miti dhagee. Kanaadaa nageessi walitti dhufne ati amma. Waan takka si gaafadhu. Egaa waan sanirra walitti buutan sun dhageen akka sanirra walitti buutan. Egaa sanirra walitti buutan achi gubbatti ol baasee waan hin taane gochi riqisiisuun keessatti hirriba. Seenaa tiyyaan barreesse maqaa isaaniin tuqe. Seenaa tan ta'e barreessite. Waan hin gaddiseef hin simaa dhagee. Waan hin gaddiseef hin simaa dhagee sunis. Aniin kun hojii tiyyaan addan baane. Hojii keetiin adda baatee jirtu. Niiraa lama keessarraa niin qaba. Hin qabdu. Harka qullaa na gaggeessee mi? Na dhageeffadhu siifin hima. Na dhageeffadhu siifin hima. Istiidiyoo al-amanaatiin bakka dalagaa tiyyaatitti banachuudhaaf barbaade.
gargaarsa yoon ummata gaafadhe rakkoon qaba. Hin qabdu. Maaltu naqee achi keessa kan sababa alaamanaan godhatanii na gargaara jiinaan jiru sunuu kan inni irra lamaa isan gaafatin. Haaraami inni waan haaraam dalagu jira. Amma bargaa bar reefu fatwa gideen si gaafadhe bar na diddeemi amma wanni kun halaali moo haaraami jee si gaafadhe nama tokko irraa meeqa fudhatamee bilaashi si godhee mi'aati. Meeqa fudhata? Nama tokko irraa moo? Miskiin akkasii gargaaru jira inni nama tokko irraa hojjetu. Inni waan kanarraa ni waan harkatu. Sankaasuun barra gisachi baate sun waan itti wal taatanii malee waan asii sirraa fuudhu hin qabu takka inni. Achitti yoo meeqa sirraa fuudhaa? Achitti dhahee sun barra woomaati asitti wal taatanii malee waan biraatam sirraa fuudha dheetu jaalatteetti itti wal taatanii itti wanni seenteemi. Ani tatiyyaan biitu haasii fi muttiin jira bar tatiyyaa TV Islaamaa achi dheedhee bantanaan jeeti siistamaan dalagaa tan akkaan dalaguuf na godhuuf deema ittiin ani ittiin naqee dhageessiifin hima. Inni boora siistama eegga qabi waan kana dalagu jira takka wanni itti islaamaboo wanni karatti wanni godhe numaa hin jirtu. Amma wanni ni si gaafadhe amma ati. Karaa gabaabaa deemna nu baraayyuu. Amma bara naaf sinee walii galee bara amma achirratti maqaa isaa wanni hin tuqiniif dhageeffadhu baaruutii wanni akkas jee gaddiseef. Hatta galiin amma xiqqashaa harkachuu deemni hun harkannee wanni lamaawiye ummatuma lallabachuu kiyya filmiin Umar kun soommana keessa isin bira haa gayuuti. Waayifaayi naa bitaa jee lallabachuu tiyya tana dura dhaabbatee keessaa miiseejii ni erge. Miiseejii sunillee iskiriin riikardi godheetiin viidiyoo irra dalagaati alaamaan quba qabaachuu dhabu malta. Namni gariitti suuraa lakkana nuun jiru jira waan nu gargaaranillee hin qabaniin jedhe achirratti. Alii kijiba beetee dilli kun namni keezii katabu kijibaadha atiin beektu ati foon kiyyattee lolu jirtaaf. Kijibni arraas boruus haaraami akka mootummaa Itoophiyaatittis nama tokko kijibaan biyyaa baasuun dhorkaadha. Maaliif ati amma baqataa dhugaati akkasumas dhugumaan akkas taate waan waraqaan deeniin beeka gaa'e poostiin siif godhe yoo barbaadde dhugumaan akkas taate. Barammaa waan san nagaafadhu hin jenne. Bakka laal ani amma namaan tuqe ani shari'aati eeggadeetiin deemuu jira diin kiyya ani qophaan irra jira fiilima duriin torgoma tafsira duriin dalaga inni waan kana kan dalaguu barbaadanii hin dide eegaa amal lama natti taphate booda sii galee Kanaadaan bar waraqaan siin gubanne bar waraqaan teessan gubattee teessan. Bar waraqaan ni gubatte hin jenne mama waraqaa gubachuu waliin hin geenye. Niin jibbe anaa jibbee dhiise bar Kanaadaa bar anaa jibbee bar anaa tun fadhin. Haaraami waan hin jeef silaa hijibeetiin akka jalan maxxanee waan si godhinaan jee godha sii galee. Ayyee. Kana laal baaruudiin kiyyaati waan quban qabnee jiraati interviiyuu keessan dhagaa ammoo waan takka kaniin sidaamu akka obboleessa islaamaatitti wanni kun haaraamiiti. Hijibni akka haaraam ta'ee beekii irraa ta'uu badhu waan kana yoo dandeesse. Baati Ramadaanaati kun ani Allahumma shad rabbi ragaa sirra godha. Ani namni hin tuqen jiru. Sheekha dubbiseeti farhaan irraa qabii. Nama keenya yoo haaraamitti beeketu madalagate irraa hin deebine isaa dalagatu. Ani miidhuu fadheetiin silaa miidhuu fadhe. Immoo gargaarsa giseen uummata gaafadhe. Akka waa nama kadhadhee hin beeku. Maaliif? Istiidiyoon akkanaa banamtu fadheeti. Egaa sunuu dhufee na dura dhaabbate niin ajaa'ibee jechuudha. Nama haatuutti hin jiru. Waan gadhiifame qarshii 9,000 fi 600 postu godhuuf hin jira. Maaltu naqee isa achi keessa? Wanni na hin jirtu. Akkasi haa. Uguusiin tana postu godhe seenaa kiyya gadhiisee akka usuuf ergesi. Egaa guyyaa suniitii ni dubbanne natti caalje ofirraa. Duuba mee atiin kun tun hojii dheetteetuma yuunivarsiitii gadhiiste yaa faraan. TV Islaamaa bannanaan jaanii tun hojii miti jechuufeeti ati. Hojii ta'uu mala yaa faraan ta'uu ni mala. Awwaaniin hin beeknee fi malee hojii ta'uu ni mala. Waldee tokko jira sun malee ni didee malee hojii dalagu. Ni jiraami. Waldee uummata nagayaatitti qottee sibiilaa kaayee biyya alaa geessu keessa. Akkami? Laal duraan TV Islaamaa haa amantii bannaanaan jaan. Hayyee. Ergasii akka isaan wajjin qottee sibiilaa nama kaayisu si godhuu fadhani. Wayi faraan gursum. Mee atiin kun amma laal wahiin si gaafadhaatii naaf deebisi. Duba mee atiin kun akkamitti yuunivarsiitii yoo dhugaadhaan lammii ta'e barsiiste wallaala keessaan itti baaftu sun dhiistee warshaa kijibaa sunuu kan seera biyya teenyaatii ala ta'e kan kijibaan lammii biyyaa baasuuf dhaabbate wajjin dhaabbatta. Maqaa amantiitiin na dagam. Mee kamitti dagamta gaati? Amantiin teessan kijiban dhorkitu? Indee dhagee waan hunda qubaan qabaa kiniin siin jee yeroo tana keessatti biitti teenya tun Itoophiyaan yeroo kana mootummaan biyya keenya ka Itoophiyaa dhagee dhugaan yeroo tana keessatti laal
lammii waa baratee erga baratee booda waan barate suniin lammii fi biyya isaatiif dhugaan yaadu barbaaddi malee ha isiirra hijiba kaayee lammii isii ala guriyoom dhabdeetteeti warra sun baga jalaa hafte hojiin taanoo akka mireetta nama kofalchitu sun ta fiilimoota sun bareeddu maan jettu ta Umar Faas dalaguutti jira hedduun dalagu jira bareeddu fiiliman hedduun dalagu jira hojiin tun laal bareeddu gaafii takkaan qaba garuu nama hijibaan biyyaa baasuun akkami amantii keessanitti gaariidha garuu ulamaayati santi gaafatte gaafadhe ka Sheekh Anwaar kana naan jee garii sirrii miti jaan mee dhageeffadhaa waan Sheekh Anwaar jee qabatee karaa jaalaa kana uummanni kan deemuudhaaf keezii hijibaa fa'aa barreeffata keezii hijibaa waan hin jirre jechuu katabanii waan sun katabsiifatus akkamiin laalamaa akka shari'aatitti ammaas abbaan ispoonsara akkasii sun qabu akkamiin laalamaa sun akkas ilaaltanaa baaftu barbaadeeti galiin achirraa argama haala akkasiitiin biyya alaa dhaquun akkamiin laalamaa gaafi bareeddu gaafettu bilisiyya gaafiin tun nama hedduu akka qabdi بإذن الله إن شاء الله شيخني قافنا جزاك الله خير قرأتي إسلام بالبلوغ في بوليسخية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو بوليسخية قافت واي سبونسرات شيخة سبونسرا قرتي كيزي تنا تك واحد لك أيها كيزي خبر رئيس سيسو نبراتي فابر رئيس ملان خبر رئيفموف ميوان تنا كمي يجي قافت شيخة وان سبونسراتنا إن شاء الله namni duraan dursee wanni gartee keeziidha hijiba gartee waan hin ta'in godhata namni irra guddaan namni gartee hasirritti rakkoon irra geessee itti biyya alaa dhaqanii tika rakkoon dhugaa san irra geessee himatee sigalee maandeeta fudhatu asaayilama gartee argatu ni tika irra guddaan gartee kijibni haraan beekama kijibni gartee haraan shakkii takka malee kijibuun haraan Hakezi basus kijibarati garte kezi basa hakezi sanna bas jiru borasani fite mal je rentu se abang kiyatu ba khiyelle ga fakana je sani hida bikasaditi dame gare damne bikasadik takai dame bikafuri takai dame garte kani wajji mali wajji da kaina te afaze dakaduba wa hada mutiba to ne kasi kijiba khalas warja kijibat sigale kijiba sambasus سيغله خوان سنغودوس وهذا كله حرام عكس سنين خيابو مي كم توتيسن لا تمي كم توتيسن أكميغا نانجتا خاولا ما ينتهيسن أكميت فدچو ديدن وان حرامته سنو ديلي تنغرغدو سنو مالك اي خجيب حلال غدتن ربي درانو سودتن اسم موتوم مامله هيا غافر ربين موتوم ما سني خاسمي كم توتيسن نافنجل فران يو سينجل سيرجع سيفيل لينجلواتي قافة سخجبان سونو خسينجلين أما كم سيجلا يا المخية لا أما سياسة خسنا النكيني دبي من ناقان أولو سيوجيني وان دفتيف نايمي أما أكسي ملالا ونيني سبيرو دفيف والله وان تاني فوان تكتك لوركاتي في خان سرابرو برباديت يا كمان تخسنيتي Gaafiriam terobrecha ya gaafate sheerin tokko deebisanii waa'ee keezii ta'e isaan gaafate gurbaan tokko gaafate san dhugaa dubbachuudhaaf sheekhan tillee nama keeziidhaan biitana dhufe nama keeziillee dalagaa ture keezii nama 60 lakkaa'u saniifuu akka gurbaan tokko sheerin gaafa tokko duuba ergamaa rabbii bira dhufeeti gurbaan tokko ani keezii akkaan hin baasuu beeka ammoo wanni lola batirraan hambise akkumaan himaa jee akka immoo wayyaa ammoo silaa keezii lola ta'u safurallah waan akkasiitiin keezii tanan baasuu beeka ilmi namaa hundi bira dhufu duuba keezii nama 60 dalage jechuu haan ajjeesee haan jiraachisee haan hidhee akka gaariitti dhugaa dubbachuu taaju tarraqee xiyya aboo mee yaaboo amata haaree kanatti illee kijiba haaree annuuxoo amata gadaa hunda kijiba aynata takkamu kijibni haaraa miyoo inni na arabsitan jedhu haya meenuma kijibee mee namni akkamitti yoo kijibellee sirritti kijibuu dadhabu Elan dubbiin akkaan sehemi kijibun ni ulfaatti kijibun tattaaffii dhugaa dhuisuuf godhamuumi ni ulfaata laal interviif taa'eetii ilkeetta kan qabu beeyte
banee agarsiisaa osoon saba kiyyaaf qabsaa'uu jiruutiin akkana ta'e mootummaan madaa faana dhaweetiin irraa cabsee hidhii lameen kiyya kana rabbii guddaa baasee akkasii interviyuu kufee as galee guggus muumeen akki jeenqa saboo dubbiin na dhibde madaafa afaan kee keessa as dhooni warra keezii qo'atu yeroo yoo gatteessan duniyuma tanaaf jecha sheekhi shariifaa waan qaraan dhageessan qoflaan hidhuutan. Sobni keezii ta'ee katabamee dhiyaate sobni. Sobni bara afaaniin sobanii bakka kataban illee adda adda baafii. Bara afaaniin waan tokko jettee sobuu fi soba katabdee dhiyeessuun tokko jirana. Sobni katabamee dhiyaate yoo maaqama. Dilli Keeniyaa Naayiroobii ture hoon. Hagibzii ture hoon. Keezii katabuudhaan kamallaqa nyaatu akka jiru beektan. Soba katabu ati si katabu bakkanis UNT si dhiyeessan. Ati kana taate akkana si godhanii akkas taate. Keeziin kun katabamee haffasdee mucaa tokko na hima warra booranaati. Adeera kiyya tokko kaayetiin je keezii qo'achiise je haffasiisu waan jara biratti jiru. Adeero ati dargiin akkana si goote ilmootee si jalaa jeette akkas si goote atis si hiite harki kunuu si madaawee akkana taate. Yoggaan jaarsa kana akkana afuufe je mucaa jaarsi kanuma dalaalee je sayaa ilma kiyya ati gaafa sana achi jirtaadhaa je wallaahi mucaa sun afaan isaatiin na himate. Akkuma beektutti haa rabbiin dandeettii fiilima afaan oromoo deebisuu naa kenne dandeettii tanaaf fayyadameetiin hawaasa keenya bashannansiisaa amantii fi waan takka takka barsiisuu barbaada. Oguu kana firri uummata sunii keeziidhaa kunuu kijibaa haaraamii koomeedii haala koomeediitiin da'awaa godhu nama kofalchiisaa haaraamii naan jedhanii isaan dhorkaa ta'urra ragaa dhabanii isin biroo laatanii jira dhorkaa wanni godhu ragaa naa kannaa jechuuf hin dhufe. Ragaa kan dhorku yoo jiraate. Ragaa fidi. Ay farxan wursum. Warri Facebookaa sii gahuu dhabee anas nu kofalchiisu dhufte. Akkam hay maaliin balleesse? Maaliin balleesse? Paraan balleessaa tanaa oliiti jira. Sunoo maaliin balleesse naan jetta? Baatii soommanaatiin jettu. Iidaasin jettu. Guyyaan jettu. Galgalan jettu. Dullachaa dullattiin jettu. Joolleelleen jettu. Ilmaan haawaa Adam hunda waliin qabdee YouTube irratti waliin nu qabdee waan feete nurra qaraa qishnaan godhaa oolu. Qoflaan daaraan qotaa ooltu badii tana caaltu jira yaa faraan. Mee tanaa ol maal balleessuu feeta silaa? Maaliin balleessee jetta naan hin jiin? Akkana naan hin jiinan. Qoy ragaa fi tikisee naan jettu. Isaanuu dhaban mee an eessarraa hin siif tayaa ilma kiyya eessabbaa kiyyatirraa hin fidaa yaa qoy. Diraamaa nuti haaraami beenu sagalee tanteerra hiitee da'awaa goota ergasii ragaa waan kana haaraam godhu fidaa nuun jetta angama kiyyaa laattu humna kiyyaa oli. Rabbii wajji awwaliin nan buusin an dhimmi kun beekumsa kiyyaa ol waan ta'eef yookaan gaafa qiyaamaa deebii gaafii kana harkatta yookaan olamaa ilee teessan tana gaafadhu. Bas tanaan beekani. Sheeni di beeka, sheeni ci jira bara, sheeni beeka keessa. Laal, wanni injee beeka dhuma kanaa keessa ture, anaatiitu daakee beeka. Keezii kana namnummaan biyya alaa kana dhufe yoo harka kudhan taate yoo nama miliyoon tokko lakkoofte nama miliyoon tokko keessaa nama 50 akaanu dhufe biyya tana. Akka jirutti namni maaliif hin jirtu keessummaan yoo kijiba taate malee hin jirtu maaliif amma laal seera konvenshinii jira seera United Nations Convention 1951 fi 1969 protocol African protocol kan jedhamu jira seera kanan guutu namni Itoophiyaadhaa kun. Seera kana waan hin guunneef konvenshinii kana jala nama naquudhaaf seera gartee baqataan tokko biyya isaatitti deebuu hin danda'u ulaagaa jettu deebi yoo qabaatte qofa biyya biraa deemte biyya sadaffaa san godhuudhaaf ammoo kijiba kana akkaan strong gootee kaa'uu qabda. Duuba namnummaan maymaas tokko jira Oromoon akka jette aboo balleessu foon qoodii jaaniin. Jennaan saanunuu baktiidha jedhe.
قلت بليسو إنه مكان ساتو كتر نمشيو مكان بليسو فون قودي فون هيري جناني أبو سانو بختي دجي دوبا ونماني دبتنون جرتو نمني ما خما بيا كيني أجروس خما سري جروس خبدي يو وان كان شيء قوتي سولمان تكتيسة تكلم فيجي ديبستة تكوان قوتي ماله تندبي أكانم تودا تاك غابين تيجي تناتن أكان غابين ما ديبسو كفوسون تار إرد دلقو كمان كمان تبي جاب تودا ودوغا ربي تار غافين تناخي سماعت ما يتقافت ممتي ونين غافت دوبا نمنم ما يايغو تونو خنا يا أجرا أمله خديم اللين كنا ديم أجرا مال بروديم تاني جتون ديم أشكال تات هي كلام كجيبا يا أجر دوغا سيغلا كجيبا خنا دوبا كن نم تكو فيمون اندندم دنيا ينه كجيبا يمون دندو شريان حرام غوت كجيبا كجيبون دور حرام نمني غرتي يو كيزي سبيشال كيزي اندي اسينه نم فرق دوران درسه شريان اسلام اين رادو بتجت علماء كبار علماء نمني مال قدا باسه بي فرنجي نكون ممنوع تك سلامدا نمني اودو دين سار همام بين بي فرنجي نكون دور شريان اسلام مالف واحد سبحات يدوجر نما يدوجر لگے جلت نما يدوجر لگے جلت نما يدو كملت تناف علماء الا فخيسه علماء كبار علماء غرغدون علماء ججبدون ارادو بتن. فضيلة الشيخ، لم يجد الشاب المسلم المهاجر إلى بلد أجنبي ما يعين على رزقه غير العمل في بار، فهل نعتبر كسبه من حرام وهو مضطر لذلك؟ حرام لا مضطر. ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر في قصد الرزق؟ ولا يجوز أن يبقى في بلد الكفر، وطلب الرزق حاصل سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. نعم. أنه قال من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، فيجب على المسلم أن يحذر السفر إلى بلاد أهل الشرك والإقامة بينهم لا للتجارة ولا غيرها، يجب الحذر ولا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها الكفر والإلحاد، فينبغي الحذر. السفر إلى بلادهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين، بريء. وقال: من جامع المشرك أي من خالطه فهو مثله. من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. رواه أبو داود، صححه الألباني. قروا يتلابدي قروا ما يتمي خفيف قروا خلال دردري خن يكون ينبرن نسمون ساني كل هذا دلقات انتوجو سيفتي من ديني تشوفيه ركون كو دلقا لافتو لانو منبرتيني فلا لا دلقان ساني نمن دي بوانا كحلاوا في فوني خنا ماشينا جلب غورو فياس غورو انجلي فالي بيخون فيسيس الله 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 اكستانان انو يون دكنين تايچو شبابني غند خنا هون دي دلقان كبو اولي في قدمو ملي اكسي فولي بكتك سوقي بو تانا لا الخنو تنين بربادو يا ديرغي. وفي الحديث الآخر، وهذه الحقيقة حديث رهيب جدا، لو أن المسلمين ينصاعون ويخضعون لأحكامها، من ذلك قول عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر لغرض أخذ الجنسية؟ يا إخواني، أسأل الله أن يوفق المسلمين شرع الله، وأن يمن على قيادة المسلمين عامة بالتمسك بهذا الدين والثبات عليه. يعني الجنسية مصيبتها أنك تخضع لقوانينهم مهما كانت دون أن تفرق بين حق وباطل وهدى وضلال. أنت تقول بطريقة غير شرعية، يعني تقول ما رأي الشرع. يا أخي، أول شيء ما تزكي نفسك بقولك أنا شاب ملتزم، لأن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم. هذه الإقامة في ديار الكفر من الخطورة بمكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين
المشركين، وقال من أقام بين المشركين فقد برئت منه الذمة. يقول السؤال السفر، يعني أنه يريد أن يسافر يعني إلى بلاد الكفر، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تراءى ناراهما، يعني قال أنا زعيم، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. روى أبو داود حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لجرير بن عبد الله لما أتى يبايعه، قال أبسط يدك حتى أبايع، اشترط علي يا رسول الله. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. رواه النسائي. شوف هذه عبارة تفارق المشركين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. رواه أبو داود، صححه الألباني. وهذا الحديث قال الشيخ وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال: لا تراءى ناراهما. أخرجه الترمذي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السفر يا فضيلة الشيخ إلى بلاد الكفار؟ وهل يثبت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني الكفار؟ هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ له. السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا في أحوال، مثل أن يسافر للدعوة إلى الله، عنده أهلية يدعو إلى الله، مثل أن يسافر للعلاج، مثل أن يسافر لطلب معلومات، لطلب علم لا يوجد إلا عندهم من علم الطب وعلم الاختراعات والصناعات. يجوز هذا بقدر الحاجة مع التمسك بدينه وإظهار دينه إلى أن يرجع إلى بلاده. أما السفر لأجل النزهة أو لأجل السياحة فإنه لا يجوز، لأنه يسبب ضررا على الإنسان في دينه، بل ويسبب له ضرر في نفسه وفي دنياه، فليس فيه خير. والحديث صحيح: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، إذا كان ليس ممن رخص له في ذلك. Illegal immigrants who came through Eastern Europe, here or there, or by any means, they set foot in these countries and they buy documents. So my name is Asim, I go and say my name is Abdi. American. What's going on? السلام عليكم. And my family's name is so and so, and I was oppressed, I was jailed, I was this. It's all lies. Adero ati dargin akasi gote ilmoti sijalakite akasi gote ati sihite harki khunusi madawe akanatate yogan jarsa khana kana afuufeje muja jarsi kalman dalaleje saya ilmakhi ati gafasra chijirta alajeje. And I end up with documents stating that my name is not my real name, and that my birthplace is not my birthplace, giving me a false identity due to the documents that I presented to them, which were false, due to the lies I told them and how I cheated them. Okay, let us take interview from Abdullah Ali. Ahlan wa sahlan. Akame. Nungofizin ga ko anne. Alta uti maratun. Nungofizin. Jartin kabun nabi kan. Atam ya chunda ka. Wala ka kasi dubana sitina fa. Think we need a translator in here? As debitin si fude si bas. Haret ya ruzo goranne sunu yore pinji amati. Tabira fote be kaduna. Kono gurba kana kezi ya kadari. So now I'm a totally different person. What is the ruling on that? This is totally prohibited and haram.
have no guarantee here since the government is searching me to kiss, so that's why. My second question is, have you could ever traveled to United States? Debisan gafita na yo khalakida laki ja debisa. Haya, yes injin. Yes, I think of that. Digama si sindaine wan takka singone wan takkan to kan idilu laki da laki na da mi khallalini timi kha. Ittihimi kha. Barachu da butana namu demel islami khana da gubba khana way mataki ya mata. Setting. Arami ha ko interview khana. يون سيلك أكيد برك يسرع خلوبات. زين تباسين سكافر إسماعيل غفلة. تمي فخايا كي جباه همي في وانجة تسوني مي. Yes, is no G. دقة يا مدين. هركان فهم فجأسين خانة ميتشي وان براسة هيو خفتي أنا تجافة تمام. نردش. في جباه ماليريس كيرين جيرتونا دبرسي. Mr. Cooper, what is he said? The answer is nobody is saying, I love America. I will worship you. He have great respect for gays. And sinful. And living there is sinful. You did not migrate there because you were fleeing oppression. Rather, you're looking for an easy buck, a higher standard of living. And you had no problem with not bending the rules, breaking all rules to reach your target. By hook or crook, who cares? I just want to reach my objective. Halal, haram, we will ask Allah for forgiveness, maybe make umrah. Nothing, no harm is done. شافوا أبو جاكاو لا البختينيا تنيس قرمو قوتا تنقا أمريكا جراديرو شاشوا جيبو لا يكلف الله خاو عبد الله it's you Mr. Ease مكان خيه Mr. Easيمي إمامته أني شيخ عبد العزيز تهي تنجرة ها how are you man ميمال بخنبابا قيه أتي مفتيس هاني توقب دمان أكمي تهيم تهدي الشيخة This is totally prohibited and haram, and whatever benefits they're getting from the government with their false identity, this is also haram. And I don't know what kind of a life such people are living. Saya ilmaki, akako sa tibet. Saya apa? Ati gafat na kijirta aje ilo. Kama garabi, somni hujite. Somni hujite. Miskina wallah. Akimma jirruhun, akimma kezi no tiof nuhun. Laki kezi kijiba male dunia garte yonkein. Kunin member nagadu magarte kijibte wan karchi kurani bitte. Wala kashi jamiti bitte je kunis burat. Sanuma kunille. Sanuma. Magada garte kan. Kanafu kijibni intaba mugarte dunia tana khaizat. Kanafu namni garte muslima wan kana irra ifegu takasan. Kezi garte wae garte kijibatu. Hedduu takka bartana bira kutaniiti kijiba duraan gartee biyya ollaa biyya gartee bitatti baqatan tana baranii miti gidee achi dhaqanillee jaarsaa jaartiin adda baana jaanii kijibaan ammaas faranjiirraa nyaatan haya usanii maan dalagne usanii maan dalagan kijiba maaltu fide alaysaada musiiba namni hiiree harki anna bare doonuu sosaa oromoo jettu san sirrii beekan sirrii ajaa'ibaati leannahu kijiba achi baree achi deemee mallee kijiba keesii qopheessee ammaatu gartee wayita waa gurguru maallaqa deeffatu kanarrattu kijiba foormii guuteeti miti qonni kun. Akkasi. Alex kadhalik. Akkasi kanaafuu dubbiin dhuunfata. Dhagay haraan ragaa barbaaddaami sii ta'u kunoo ni fudhatta akkana jaa kunoo kitaabni faraan macaafni akkiju isiniif irra wayya. Of eeggadhaa yaa warra waa fassaru isiniif irra wayyaa qofalchiisuu maal jette koomeediidhaan siin jedhe. Beekadhuun siin jedhe yaa bada koomeedii yoo if eeydan isinirra wayya yeroo waa fassartan yaa warra waa fassaru isiniif irra wayya. Banii aadam walitti qabdee bashannansiisaatiin barsiisettee yoo harameessite yeroo sun ati fi koomeedii teetu koomodiinoo keessa sinaqeetiin si qollofuu ta'aa beeki jaa'uun akkana ja'a. Si ta'uu ni fudhatta. Samaalee aranatti si asirganii faraan narraa deem gurbaan hin dalagadha. Deemii itti lallaan ijaanii si asirganii har'a maaliin sirraa balleessi hawaan akkanaa na gaafatu maaliin si godhe. Yaa. Deem walii si gira anis hojii tiyyaan ooffadha atis karaa hojii feetii deem bakka. Mata dureen isaa. Jaalalti teenya ta waliin dhufneef waan rabbiiti
jaalalteenyaa fi taan akkuma jirtu taatee jee wanni walitti dhufneef waan rabbiitii jechuudha rabbiitiin walitti dhufnee jechuudha dhimma amantiitti walitti dhufneedha. Akkami laal duraan TV Islaamaa ka amantii bannaanaan jaan hayyee ergasii akka isaan wajjin hottee sibiilaa nama haysu si godhuu fadhani. Wayi faraan gursum. Mee atiin kun amma laal wahiin si gaafadhaatii naaf deebisi. Duba mee atiin kun akkamitti yuunivarsiitii yoo dhugaadhaan lammii ta'e barsiiste wallaala keessaan itti baaftu sun dhiistee warshaa kijibaa sunuu kan seera biyya teenyaatii ala ta'e kan kijibaan lammii biyyaa baasuuf dhaabbate wajjin dhaabbatta. Maqaa amantiitiin na dagam. Mee kamit dagamta gaati? Amantiin teessan kijiban dhorkitu? Indee? يقول الله جل وعلا عن أحداث يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم من صدق في الدنيا نفعه صدقه في الدنيا والآخرة ونادى الله جل وعلا المؤمنين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين عندما يتكلمون كونوا مع الصادقين عندما يعطون وعودا كونوا مع الصادقين عندما يكتبون عقودا مع الآخرين لا يكذبون عليهم ولا يحتالون ولا يفترون بل في الحديث الصحيح عند البخاري وهو حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شيئا من الأحداث التي تقع في الآخرة وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك في رؤيا رأى أنواعا من العذاب التي تقع على بعض العصاة قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على رجل وإذا آخر يعني انطلقت أنا وجبريل وملك وإذا رجل آخر بيده كلوب وهو حديدة مثل السكين تكون معقوفة من أعلاها تستعمل عادة لحمل اللحم وتعليقه ونحو ذلك قال وإذا رجل في يده كلوب وإذا الرجل الآخر بين يديه وهذا الرجل الذي في يده الكلوب يضع الكلوب في فم هذا الرجل الآخر فيشق فمه حتى يصل إلى أذنه يقول عليه الصلاة والسلام فيشرشر شدقه إلى قفاه إلى ما بعد أذنه إلى القفا ثم يخرج سكينة ثم يضعها في الجانب الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه إلى الجهة الأخرى فإذا هذه الجهة الأولى قد عادت كما كانت فيعود إليها يفعل بها ذلك فهذا عذابه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فزع فعلا منظر مفزع فزع قال سبحان الله ما هذان يعني لماذا يشق ولماذا يعذب ما هذان فقال له جبريل انطلق قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا ثم في آخر الحديث قال له جبريل وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق جافي أكلم باتي تبر جوجوس بكبك اتياكيت لا سبنيهم الكيتي يعني أكنا خوف للجرجة خنافي خوف لسانين بريني الكيتك سنو الكي نما خجيبان بيابو فروتين خفلا خجيبا خي ياكيدين سينجي الكيلي وريخانو صدومي تكمال الرجل ها أكاسي قال وريخاني مو سبقنا جنينو جيران وي جافي أنا نياتو بغسينجي يا غفتاخيا بغسينجي غفتاخيا نانجي خنو عرب غير بينانجي خنين ديبي سوفو فدوان سيني أجايب بابر ينيجيتا نانجيغا Hoggaa hojiis dhabee gamaa gamas laalee gara garuu dhabe yeroo sun ni godha ja'an waa hunda mataasaa gaqqabe mee akkami gaqqaba namni rabbiif qabe hojiitti aan deebinaan maa hidhan na darbe qooduu weydummaa haasidummaadhaa bar waan ati taate osoo beekanii hamtuu ta'e haasaawun iffaarsuu fadhan
ba'aa ati amantii tanaaf ba'atte cinaa isaa akkan godhin osuma if beekani yeroo ati rakkoon takka si mudatte hamtuu ta'ee eegalan diriirfatanii hamtuu tante haasa'uudhaan mirqaanan akkasin laal dhimma keetirra namayyuu aktiivistii ta'a gatii sammuun ta'e qabdu dhiisee gatii koofiyaa isaatii gadi siisaaf namni amma adeero yoo kopheen qabaanne namni miila kee ilaalu hin jiru. Tokko biyya isaa bakka bu'ee kubbaa osoo taphatuu qubni abba guddaan madaa'e. Madaan kophee uffachuu dhorkinaan hamma qubaa abba guddaa kophee irraa murii darbe. Ergasii uummata kana keessa seeqee haa gammachuuf. Namni isa karaa harki hunda jechuun ni eegale. Alla kophee bareedduu tanamu. Hamtuutaa? Ijoollee akkana mure nam takkaa dhabame hamadaa quba isaatti jiru sun gaafatu wallaa nu dhiisi hamadaa isaa dura gaafatu akkana taane kunoo adeero zabana miilarra kopheen kabajaa harkatte namni namummaan osoo hin taane carqiidhaan taate jirte adeeroo kabajaan kunoo haashuun kiyyaan naa hodhu gurbaa Adam Hassanii naa hodhe gaafaan rakku jiru sun na lakkeetti naa hodhe mudhii miila ceekuu fi dheerina kiyya hunda talakkaa'u likkii kiyya isaa beekee mazaggabe faraan eenyu jeetiin katabanaan hin jiru mee maqaa abbaa nama gaafachuun nama rifachiisa anni rifadhe eegaan farhaan gursumiif hin jee ture bar kanaaf ummanni sun nama haadha dhaladhe kan hin qabne sa'an yeroo takka takka faa bargaa useetti waliif dhageeffadha hoggaa waliin ja'an qabsiisi hojii fi abbaa hun qabu kanaafi haadhaadhiyyaadhaaf nu bira fidan abbaa sultan abbaan ganda kana ana dhimma dhufteef himadhu isin haadhaadhiyyuuf hin dhufe yaaqil rakkoo isin qabdan hundaa'uu himadha rakkuma gandaa hundaa khayriin dhufte atiin kun khadirii laata ani khadir xiqqaadha yaa aakil yaa boomee haa wal kabajnu laal dila kana walirratti bargaafachuun gaarii miti dilas wal tuffachuun gaarii miti ati kabajamuudhaaf maqaa biraa namaa baasuun feerii miti hay dhugaa kiyya mee akkumaan aanaatti dhaladhe qabu naa qudha aanaan irraa dhaladhee fi dandeettii naan qabu naaf qudhullee baattan iffaarsuu waan biraa nama arrabsuu waan biraa kaayyoon isin bira dhufuu ta biraa teessanis tan biraa kafaaruu barbaadu ka biraa hawaan sun qaaxiraatti bulee godhe garuu kan biraa yoo rakkadhee kadhadhe maal rakkoo qaba qaanyiidha hayaani waan inni gargaaraa jeef dilii gurguddoon dalage jechuudha an dhugaaniin kadhadhe atuu kijibaan kadhachuudha malta fakkeenyaaf keessiin maal kijibaan faranjii kadhachuudhaa miti akka biyya alaa si geessuuf fayyaan qabu jaan yoo waa'ee fayyaa kanaas haa wal qorannu inni isin keessa ka fayyaa qabu ni xiqqaataa beeka laalaa hundi keessanuu ilma adeerroota isanii ni himtan ilmaan eessummaniitii fi fira keessan hundaanuu Haaji Sultaan ani rabbeecha isiniif qabee carraa kana fayyadamaa jiru jira noolii xayyaaraa naaf baasa nyaataa dhugaatii keessanis akkasumas viizaa ifi mana keessa jiraattan ifi hojiillee أنا ربي شيء سنيف كبي ربي ست هاتول بس وانس رأيك مجود ركون كابو أكل خندر كمخية ما شاء الله جاءت خوم سمين دا هوجي سونيتيس وني سنجي ويرو هوجي سنتن دولار خملا ما بيخا مال خملا ما أيوة بيخرال سنو دولار ما شاء الله مالي مالين جابس برو بيخا وان دنر تيريسون كاب دنيوان سنيس غورو كاب دني جرا بيخا وانا ككيزيفا إيسي جري خون كيزين بي خنا بي خوان متغرغر نويم ان غرغرني وان دوغا ستيشن تغدن بانتايو لا نمني تو قرشي كوم دبلا ماني كيزي دوغا ستيشن غدت راخي شلال كوما دبلا ما نمو مناقه با ماني خون كوفا اكشتانان تولت يا اكل خنافو وسو يرون ان كوني وري ديمو بربادن يرو ولي قبدني في الدني لا اكل خنو قبدن وغا وني وندي ولي دفي بودا نابل بلا دفيتي وان سون فود اياچو اني سو غاس دفيتين دوغا ستيشن سيني غودي كيزي خسني في وان ان شاء الله اكل بالبلا كوبيتنسي نيما وغاس ديمين سخن يني يكليچو دمته بودا جيسني متي خلاص
namni karaa jijjiiramtu barbaadu dafee haa fidu waan fidu deemaa kan dadhaabbatina homaan galatu migayaa aqil ummata waan godhan jiru adeero khalaas yeroo maallaqa walis sii qabanii si bira fidan qalamiin sirra godha akkasi kuno ati daftee na fahamte akkana inshallah anis dafitiin waan hunda walii fixee fi akka ugusuma bararan godha rabbi si yaamichiisu laal awrooppaa khanii beeytaami hin beek ديم قابك أولي ديم نجيا والأجرة أور بس ديم نجيا والأجرة أبا سلطان مالي مالتان والله الرجع سجل هذا جي إنه ما ويان أتي أبا سلطان جل سلاك ميتين دقي نجا يون دقي وجه اللي إيرفون الجونا فيم الرانس الرخية أتي شون بليس أنا إسأول إني ندرس أخي يا مسيني مخينا مسين هجو بورسا تكجوتو أتشولي إنها في جرو حتى جند خنات النهر جودي دمله في الراديسين فتين هجيتي يديبي في الرابطة شو يقول برانا فوداني نهيدا كيلومتر دي بطر بنجلا لفاني مالك أمريكان تميمي كباسني تكون على الحرر في دنين هيدا من هيدا بوتت موبايل رافودا يا ابو موبايل مخي يوبر بديناني متوانو سيفين لرجع جوبو أما با للميل هاتو سيران على وان تكسر رافونان والنسون إكزيبيتي ديته إنه مجالها فنكبتو أمة تبلاف إكزيبيتين بانن أكل إكزيبيشيني تهبيا في مكبت فكين في موبايل خسر رافودانيتي أتيوج الجت تاجو سنة سرقة في دماني خليني أبيجين نوللبا موتوما نوللبا تاجون موتوما مالي رب سوداتو ليه موتوما أبو فرانو نمرك كبا ميجاهون أبان سلطان مال ناري ديبي يا دافنا أبا سلطان كبنين سينجي وبتني أكيسة تهدرا إيسا متا ساتي متا منجي دانوي كبنين سينجي نمني هكذا ما نياتي مكاس نما بلنسي خاك اسمو بدوسي فكاتي فرانو ربين أبا مسكينا نمنجيرو ريخا كبني خونو أما هداجر هدا ايوا فولستابيا كبا حرر فيدا بوتي ممري أداس جيسا كان تهاركو يا المخيا كان هذا ربين الراخة فلوتا أتيدي سياتي خونو إساس يشاما غافتو جرا نما مالك أمتاتين فراخة فلو جرا warri dhugaa cinaa dhaabbatan garuu baay'ee galatooma. الأمانة بشننا يا جد وآخر جود جرتاون يا أبارة ما دي لخنا حسابي أكمل جتشق يسنجل